Ashaamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun oduu gaggabaaboo guyyaarraa qabanidha. Oduu gaggabaaboo guyyaarraa kan isinitti immoo Allalisaa Dhaabaati. Hidhattoonni Abaa Shanee kan tibbana Oromiyaa keessaa kanneen galan irraa barachuu qabu jedhan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ibsa waa'ee suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo hidhannoo hiikachuun nagaa hidhannee badhaadhanii Itoophiyaa hojjechuu qabnaa jedhani. Hidhattoonni walitti bu'iinsa keessaa qooda fudhachaa jiran akka hidhattoota Oromiyaa keessaa akka galan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waamicha dabarsani. Akkuma hidhattoonni Oromiyaatti waamicha nageenyaa fudhachuun galanii kaanis nagaa Itoophiyaa akka dhaabbatan hidhattoonni obbolaawwan keenya ta'an hundumaaf ergaa dabarsinaa jedhani. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kana kan jedhanis guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa 19ffaa naannoo kibba magaalaa Arbaa Mincitti kabajame irratti argamuuni jedhame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota adda addaa keessatti sochiin humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa bal'inaan taasifamaa jiraachuu jiraattonni himani. Guyyaa kaleessaa naannoo Agamsaattis milishaan eegumsa irra ture tokko ajjeesuun meeshaa isaarraa hiikkatanii deemanii jedhani jiraattonni dubbisne. Waqtiin kun yeroo itti lagni mormor hir'atu waan ta'eefis kallattii hedduun gara Oromiyaatti ce'uun isaaniif mijataadha kan jedhani jiraattonni. Naannoo Amaaraa irraa baqachuun gara Oromiyaatti kallattii 5 waliin baqatanii seenaa jiru jedhani jiraattonni. Ana amuroo naannoo Agamsaa jala bakka Waliyaama jedhamutti milishaan eegumsa irra ture ajjeesuun hidhannoo isaarraa hiikkatanii deemanii jedhani jiraattonni. Naannoo Agamsaa sochii humnoota kanaan dhuunfatame waan jiruufis uummanni hojii qonnaa xiqqoo hojjetee illee sassaabachuuf hin dandeenye jedhani. Ajajaan Abaa Shanee zoonii giddugalaa kan ture fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waliigaltee kan mallatteesse Sanyii Nagaasaa waliigaltee araaraa taasifame hordofee miseensonni waamicha nagaa fudhatanii giddugala leenjii poolisii Awaash Bashoollee galanii daawwate. Walitti bu'iinsa naannichaa keessa turenis dararaan hamaa fi kan saaxilamee uummanni qabsoofnee fi jennee baane waamicha nagaa godhamee fi dubbii waliigaltee araaraan goolabamu wayita deebisnus simannaan uummanni nuuf godhe hagam akka nagaa dheebote kan mul'isudha jedhe Sanyii Nagaasaa. Waldaan Shanan Gibee kan Ameerikaa kaabaatti argamu hospitaala Shanan Gibeef deeggarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa ooluu fi gumaachuun nagahame. Waldichi fuula durattis deeggarsa meeshaalee fayyaa hospitaala Saqqaa fi Aggaaroofiis taasisuuf karoorsee jiraachuus ibse. Baasiin deeggarsa meeshaalee yaala fayyaa hospitaala Shanan Gibeef oolu alaan itti bitame tilmaamaan gara doolaara 300,000 kan jedhan hooggantuu waldichaa Adeliyaa Abbawaarii uummata Oromoo arjoomaniis galateeffataniiru. Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara jimlaan feete jechuunis Somaaliyaan himatte. Ibsa waa'ee suuratti bana mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi naannoo jimlaan gidduu dhibdeen jiraachuus simamaa ture. Yeroo dhibdeen mootummaa federaalaa fi Somaaliyaa fi naannoo jimlaan gidduu hammaate kanattis Itoophiyaan gara jimlaan meeshaa waraanaa ergiteetti jechuunis Somaaliyaan himatte. Torbanoota darban xiyyaaronni 2 meeshaa waraanaa Israa'el ala fe'anii magaalaa guddoo jimlaan Kismaa'oo seenaniiru jechuun mootummaan Somaaliyaa ibse. Ibsa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baaseen xiyyaaronni kunneen pirezidaantii itti aanaa duraanii jimlaan Mohammed Sayidaadiin fi eegdonni isaa fe'anii gara Itoophiyaa imalaniiru jedhe. Oduu biyya alaatiin. Finciltoonni Sooriyaa mootummaan Abbaa Irree Bashar al-Said finciltoonni Sooriyaa mootummaan Abbaa Irree Bashar al-Said finciltoonni Sooriyaa mootummaa Abbaa Irree Bashar al-Said baqataniiru jechuun himamaa ture. Jechuunis erga labsanii achi buuteen Asiyaad hin baramne ture. Amma garuu baramee akka miidiyaa Raashiyaa irratti ibsa kennuu isaatis dhagahame. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo biyya alaa biyya keessaa kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa fa'a waliin immoo turtii gaarii qabaadha.